Oromoon Tuulamaa jalatti jira gadaa muudanaatu baallii gadaa Melbaa irraa fudhachuuf qophii taasisuu irratti argama. Sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa marsaa 71ffaa gara Odaa Nabee imaluun jiloota garaa garaa geggeessuu irratti argamu. Godaansi muudanaa kun alangee karaa nagaan warra fudhatuuf kenna. Jilli jila safuu aadaa fi duudhaa Oromtichaa bu'uura godhachuun geggeeffamudha. Alangee walharkaa fudhachuun cinatti seerota haaraa tumuun gulantaa haaraatti ce'uuf seerota gaaddisa Odaa Nabee kan geggeeffamu yoo ta'u sirna gadaa keessatti jila bakka olaanaa qabudha. Baalli kana waliif kennee fudhachuuf Melbaa muudanni Odaa Nabee qubatee jira. Sadantuu lamaa keessaa hangaftichi Daacha Jahan Bachoo miseensota yaa'ii isaa qabatee ardaa jilaa malkaa waasirratti axxaarratee of qulqulleessuun jaan jiillee wiirtuu isaa kan taate ardaa jilaa gafarsa kormaatii guyyaa dheengaddaa gara wiirtuu gadaa Tuulamaa dhaqqabuun jila geggeessuu irratti argama. Tuulamni sadeen waggoota sadan darban keessatti jila mataa isaatii sirna garaa garaa raawwachuun kan harki dhiigee fi garaan xuraa'ee qulqulleeffatee amna dheertuu fi dadhabsiisaan booda wiirtuu gadaa isaa kan taate Odaa Nabee qubachuun jila adda addaa geggeeffachuu irratti argama. Gadaan quufaaf gabbina, jilli jila milkii kan nagaaf araaraa ta'u.